Dhiirri bara kanaa faayidaan qabdu. Gariin ifa abdataa si maleen qabu yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti seeraan baradhee ergan xumuree booda carraa yuunivarsiitii argachuu naga'us haa ta'uutii garuu baran kutaa 12ffaa baradhu harmeen kiyya waan boqotteef animmoo dubartii hangafaa waanan ta'eef bakka yuunivarsiitii nagahee deemee barachuurra obboloota koo 7 quxusoota koo duuba kiyyatti dhalatan hojii mana keessaa gargaaree guddisuun gahee kiyya ta'e. Haatii fi abbaan koo ana waliin dubartoota 5 4 walirratti kan dhalannu 4 booddee dhiirri 2 kan dhalatan tokko immoo kan dhumarratti dhalatte qabu. Obboloota dubartootaa natti aananii dhalatan hanga kana qabus haa ta'uutii garuu hojii mana keessaa guyyaa tokkoof illee bishaan deemeen sifa waraaba kannaan jedhu dhiiraas dhalaas hin qabu. Kanaan abbaan koo cabuu jireenya kootti ganamumaan natti gadduu jalqabe. Ergan barnoota kutaa 12ffaa xumurees barnoota dhuunfaa jalqabus haa ta'uutii garuu addaan kukkutaa waanan tureef sanarratti dabalatee otoo hojjetanii barnootni waan namaa hin galleef baradhee xumuruurra dhiisee manatti hafuun gahee abdii dukkanaa jireenya koo gara biraa ta'e. Hiriyoonni koo umrii kanatti waa 2 qofa yaadu. Tokko baratanii xumuruu, tokko immoo heerumanii jireenya dhaabbachuudha. Haa ta'uutii garuu kan koo addaa. Maal nyaatu, maal nyaatanii, maal uffatu, uffata isaanii isa kamtu qulqulluu hin taane. Tarii haadhi dhabinsi keenyi nutti dhagahama. Obboloonni koo kanaan ni miidhamu. Kan haati koo taatee fi kan ani hin taanee fi maaltu jira kan jedhu malee gonkumaa waa'ee jireenya koo yaadeen hin beeku. Kanaanis haati kiyya duutee haga waggaa 7tti waa'een koo guyyaa tokkoyyuu dhimma otoo natti hin ta'in maatii koo gargaaraan ture. Kanaan booddee obboloonni koo dubartoonni 3 anarratti aananii dhalatan carraa yuunivarsiitii seenuu dabareedhaan yeroo argatan miindaa argatuun maatii gaggeessuun abbaa kootti ni cima. Asii nuti jirra achii gamaa isaan barachaa jiru. Miindaa argatuun nu guddisuun yeroo satti ulfaatu abbaa kiyyaan obboleettiin koo isheen quxisoo jirti. Biyya hambaa deemeen wanta hin danda'u nan si gargaaraa jedheen gaafadhaani. Gariin ifa abdataa si maleen qabu yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Yeroo kanatti abbaan koo maali yaa intala koo ofii cabdee umrii kee malee obboloota keef jettee jireenya kee kan kennite kun hin ga'uuyii kanati kabraa dabaltee yaaddu kanattuu anoo boqonnaa dhabeeraa falan faladhu malan maladhu nan dhabee ati akka obboleeta kee kaanii gamnan taatu ana harkatti miidhamaa jirtaa lakkiin ta'uu jireenya mataa kee sirreeffadhu anis ta'e obboloonni kee carraa keenya jiraannaa of hin miidhiinii jedhee na kadhate. Haa ta'uutii garuu halkan hirriba keessaa abbaan koo maal akka dubbatu maal akka dhiphatu wanta hin beekuuf fedhii kootiin of dhiibeen biyya hambaan deeme. Kanaanis waggaa 3 hojjedheen maadaamii kiyya waliin walii galuu waan hin dandeenyeef obboloonni koo 2 yeroo eebbifaman gara biyyaatti hin deebi'e. Sanaan anatti kan fakkaate obboloonni koo eebbifaman maatii keenya ni gargaaruu ture. Haa ta'uutii garuu akka eebbifamanitti bultii isaanii qabatanii uumamuu keenya jiraachuu maatii isaanii erga haati keenya duutee gatiin anitti kanfalaan ture. Biyya hambaa deemees dadhabbii ani isaaniif arge halkan tokkoof yaadachuu hin dandeenye. Enumaa maqaa addaa obboleettii keenya ishee manatti hafte ishee biyya hambaatii ari'amtee dhufte nama faana walii kan hin galle jedhanii maqaa naaf baasu. Anis jecha kanaan waggaa 2 dabalataan mana haadha koo keessa taa'een boohee darbee abbaan kiyyas umriinsaa waan dulloomeef beenyaa fudhatee hojii dhaabee. Kanaan rakkoon natti baay'atte. Akkan ta'u ta'een lammatas gara biyya hambaatti hin deebi'u jedheen
waantan argadhe hojjechaa obboloota koo hafan guddisuuf barsiisuuf abdii qabadheen ittiin fufee warri dhiiraa nuti otoo siif hin dabarsiin jireenya mataa keenyaa hin jiraannu naan jedhu. Obboleettiin kiyya isheen quxisuu garuu ani gara biyyaatti deebi'ee jennaan duraanuu siinin eega jettee barnoota addaan kutee heerumatti seentee. Kanaan wanta jireenyi na gootu otoon ilaalu umriin koos waggaa 30 darbee. Obboloonni koo maqaa naaf baasanii 2 gaa'ela isaanii hiikanii ilmaan isaaniillee mindaa qabaniin guddifachuu dadhabanii anatu hojii garaa hojjedheen manatti guddisaa jira. Warreen hafan kaan ishee quxisuu dabalatee immoo bultii otoo hin taane mana ispoortii keessa jiraachaa jiru. Kana jechuun koo guyyaa tokko mana isaanii keessatti otoo wal jaallatanii otoo wal kabajanii argeen beeku. Utaalanii booksiidhaan wal dha'u, wal dhiigsu, wal funuunsu. Sanuu kan ishee quxisuu immoo abbaan manaan akka nama ispoortii beekuu waan isa godhuuf haadha manaasaa ilkaan 2 kan fuulduraa booksiidhaan rukutee irraa lafa naqeera. Kana yeroon argu jireenya namaas yeroo hubadhu dhiira waliin jiraachuun baay'ee na jibbisiisa. Baratanii hojii gaarii hin argatanii taanaan heerumanii boqonnaan namaa hin kennamu taanaan al takka anumtuu manatti hafeen obboloota koo guddisuun koo maal natti hir'isee maalan dhabee ofiif ta'uu baadhus maatii koofoo ta'eeraa bu'aan kun nan ga'uu anaan jechisiisa. Haa ta'uutii garuu abbaan koo yaada kiyya kana anaaf hin jaallatu. Silaa si hangafaa dura heerumee dura dahee akaakayyuu na godhaa. Carraan haadha kee sirra bu'ee gadi jettee na jalaa hafte maaloo otoo lubbuun koon darbiin heerumii dhala godhadhuutii anis nan boqodhaa jedhee na kadhataa. Anaaf garuu yoon heerumes dhiiraaf ilaalcha gaarii waan hin qabneef dhiirri hinna dhiita hinna kabala ilkaan kiyya narraa fixa taanaan manni haadha koo maal natti ta'ee nan hojjedha kan rabbi naaf kenneen nan jiraadha harka namaatti maaltu na galchen jedhaa. Haga har'aatti illee dhiirri na fuudhu karaa adda addaan balbala koo rukutus anaaf garuu hiikti na jalaa badee. Inuma yeroo haati koo jirtu kutaa 11 baradhu jaalallee yeroo sanan qabadhetti otoon heerumee jedheen baay'ee nawwa ture. Haa ta'uutii garuu amma umriin kiyyas waan deemeef heerumuun koo bu'aa naaf hin qabu. Ijoollee guddisuuf immoo kan obboloota koo na ga'u jedheen garaa kutadheera. Mee obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaannin daandiin irra jiru sirriidha itti fufe lakki deebi'ii kan jedhuun anaa fi abbaa koo gidduu wal mormii jiruun kun siif ta'a kannaan jettaniin karaa na qabsiisaa. Jireenya biyya lafaa kana keessatti gamana gamas ol gadi otoo jedhanii umriin ofii eessaa kaatee eessaa akka buutu gaaffii namatti ta'a. Yeroo isaatti waan sirrii waan gaariirra yoo hin oolchina ta'e akka kiyya nama nuffisiisa. Ani jireenya koo dhiiseen jireenya haadha koo mudhii hidheen jiraachuun jalqabe. Umrii koo gara waggaa 14 ol jedhee deemuu otoo hin danda'u rakkina mana keenyaaf gad akkan jedhu baradhee bakka gaarii ga'uu otoo hin danda'u barnoota addaan akkan kutu hojjedhee jijjiiramuu otoo hin danda'u maatii kiyya qofa akkan gargaaru na taasise. Mee hiriyoonni koo yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Gariin ifa abdataa ansi maleen qabu yoom harkanaaf laattaa yoom harkanaaf laattaa. Yoyyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya nuuf qoodde tokko isiniif dubbiseen hin ga'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Keessumaa immoo dubartiin hangafa taatee alatti yeroo hedduu rakkoon maatii ishee rakkoo ishee ta'ee bifa kanaan dabarsiti. Seenaan kun seenaa nama baay'ee ta'uu danda'a. Yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi laayik, sheerii fi namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan immoo anaa dhufu jechaa subscribe gochuun maatii keenya ta'a jechaa qopheessuuf qindeessuun si waliin kanan ture ani gammachiista Shoomiti. Qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Gariin ifa abdataa ansi maleen qabu yoom harkanaaf laattaa.